Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Buddusee TV. Egaa Buddusee TVdhaan achi as baaneerra guyyaa har'aa immoo nama dinqii tokko wajjin jira. Nagaa fayyaan araarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu. Waltajjii kanarratti hamma nuuf danda'ametti hamma dandeenyetti dhugaa nuuf galee dhugaa hubannee dhugaa tokko namootatti himna. Akkuma kana immoo jechi keenya akkana jedha. We follow the truth jedha. Dhugaa hordofna mitiire. Sittan deebi'a. Kanneen ardiiwwan addunyaa kanarra jiran bakka garaagaraa jirtan Afrikaa keessa giddu gala bahaa Awurooppaa Ameerikaa Eeshiyaa akkasumas Awustiraaliyaa Kanada bakka garaagaraa jiraatan hundumaaf nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. An gammachiis uummataa Boranaan jedhama. Karaa Buddusee TV egaa kana booddee dhugaan hubadhe tokko dhugaa namoonni hubatan isaan bira jiru namoota dhuunfaa akkanumas immoo abbaa dhimmaa sana waliin ta'uudhaan qabadhee isiniifan dhiyaadha. Guyyaa har'aa dhimmoota yeroo kana qilleensa irratti dubbatamaa jiran tokko tokko waa'ee namoota dhuunfaa waa'ee waldaa kiristaanaa kaasnee dubbachuudhaa fi nama jaallatamaa nama dubbii waaqayyoo barsiisu waltajjiiwwan garaagaraa dhaabatee nama macaafa qulqulluu irratti dubbatu marsaalee hawaasaa feesbuukii irratti barreessuudhaan achi as ba'ee haasaa garaagaraa haasa'uudhaan nama isin beektan guyyaa har'aa eenyu wajjinan jira? Abduu Salaamii wajjinan jira. Abduu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkamiin dhandhamtee qorii kan? Oromoon fudhachuun natti muuf qoriin akkanatti. Mana Oromoo jiraalaan jechuu keeti. Egaa baddeeratti bobbee. Siitee jedhamti. Dhabnami isaatu gaariidha. Gaaf tokko karaa hin deema. Warqii najjoodhaa saniin qaba dheertuudha. Uffadheetiin jira. Akkaniif gandi hugguu hamii waa'ee keenyaa baay'isaniin harka akkas jee. Sababis kanumallee harkanii safara akkasii gala jaanii haa callisanii jee. Didanii matti fuufanii boodarra harka kiyya akkanaan jechuus seene. Sorry nyaa Oromoon waddaallan jaan gara biraatiin. Gara biraatiin. Egaa mallattootti hin beekamnu baay'eetu jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Warqii fi kun wallaggaan dhabaman jechuudha. Egaa beekamaadha. Gara Arsiillee yoo dhaqxe cuukkoon jira bakka garaagaraa yoo dhaqxe kunillee jira. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa jalqabneetu jirra. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'u an gammachiisu uummataa Boranaati. Akkuma nama dura isinii kaase immoo guyyaa har'aa Abduu Salaam namaan baay'ee jaalladhu hiriyaa gaarii tokko wajjin jira. Egaa guyyaa har'aa kanan si waamee fi hin mari'annaa tariitii cuukkoo leensii cuukkoon nu qopheessite kanaaf ispoonsara sagantaa kanaati ishee. Yeroo keessummoonni dhufanii akkasumatti afaan duwwaa naasofsiisinii qoriillee afaanii naqabanii cuukkoollee hadhandhamanii jettee egaa tarii yoo cuukkoon barbaaddate immoo atammallee qeerroodha hin fuune qoba galeessa yoo si barbaachise gaafi qoba galeessa miti. Miti? Me I am in the myself waan jaamu jira. Sadiin keenya jira. Egaa inni ibsa kan biraati. Kanneen leensii cuukkoo barbaadan addana jala lakkoofsi bilbilaa ishee jira. Cuukkoo akka tokko mi'aawu addunyaa kamittiyyuu isiniif erguu dandeenya. Nu bilbilaa, nu dubbisa. Cuukkoo dhandhamisaa bareedaa tokkodha kan nuuni arganne. Isa kana malee hiriyaa koo tokkotu jira Abduu. Egaa dargaggoonni siyaana hojii garaagaraa keessatti hirmaatu shoort koodii qabannillee. Lakkoofsa shoort koodii gabaabduu kana 9664 lakkoofsa jedhamu qaba. Achirratti okay jettee yoo ergite odeeffannoo teeknooloojii tarii bilbilli kee yoo bishaan keessa bu'e akkamitti qulqulleessita? Utuu teessee barreessaa jirtu laaptooppii kee irratti bunni yoo dhangala'e akkamiin qulqulleessita? Hamma mana warra supphanii toon naqin. Odeeffannoowwan teeknooloojii bilbilli haaraa yoo ba'e maaltu jira wanna jedhu isa achirratti odeeffannoo gaarii argitan. Kanaafiyyuu namoonni sagantaa kana daawwattan 9664 irratti okay jettanii erguu hin irraanfatina. Sana booddee immoo weebsaayitii isaan isiniif ergan irratti galtanii waa'ee teeknooloojii odeeffannoo barbaachisan beekumsa barbaachisan ni argattu. Isa kanaan alatti immoo faashiniillee yoo barbaadde uffata aadaa garaagaraa yoo barbaadde achirra jira. Egaa kana caalaa waa'ee isaanii odeessu. Kattiin fuunuun ni ta'a. Hin argatta ittiin fuudhuuf. Hin argatta. Ittiin haadha manaa fuudhuudhaafi uffati kan misirroollee qofa. Gaafa umriin kiyya gahee lakkoofsa isaanii hin argata. Hin argatta. Ammallee achirratti okay jechuu hin irraanfatin okay jettee ergitu. Akkam jirtu siniin jedha 9664. 9664 meeshaalee elektirooniksii kanneen akka TV, moobaayilii, laaptoop, piriintarii fi kanneen biroo kwaalitii yookaas qulqullina isaa fi 9664 irratti okay erguudhaan hubannoo barbaachisaa argadha. Akkasumas odeeffannoo wayitaawaa teeknooloojii fi appilikeeshinii carraa barnootaaf gargaaran isin biraan ni geenya. Maal kana qofa? Huccuuwwan aadaa kan yeroo ayyaanaa, cidhaa, beebii shaaworii fi kanneen biroo mimmiidhagoo ta'an gatii madaalawaadhaan bakka isaa argachuudha.
9664 irratti okii erguudhaan bilisaan galma'a. Uffata faashin dizaayinii garaagaraa kan ijoollee gatiin madaalawaadhaan bakka isaa argachuudhaaf 9664 irratti okii erguudhaan ni argattu. 9664. Sagantaa keenya jalqabneerra kabajamtoota daawwattoota keenya garuu wanta tokko maatii taaname adarraa keessan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, sagantaa kana namoota biraan gahaa. Abduu akkamati? Galata gooftaa Yesuus anjira. Egaa waan baay'ee dubbanne sagantaa keenya hamma jalqabnutti jennee waan baay'ee kaasnee mee gara booddeettan si deebise yookaan immoo miira tokko akkatiin nuuf qodduun barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hordofuudhaaf carraatti murteessite natti himuu dandeessaa gabaabsite? Waaniin hanga irraan tanaa hin beekne yaadachuu hin dandeenye tokko Yesuus akkaan itti amane. Ani akkuma nama galaana keessatti baara keessa kufeettiin kufee of arge Yesuus keessatti. Garuu amanuu kiyya dura waggaa 8 ol kitaaba qulqulluu wajjin yeroo garaagaraa dabarsina turre. Yeroon wangeelli natti dhugaa bahame gara 1995 akka lakkoofsa warraa Habashaatti yeroo sanii ka'ee hanga 2003 warraa Habashaatti gara waggaa 8 yeroo gahuuf kitaaba qulqulluun dubbisaa falmiilee garaagaraa kiristaanotaa jigaggeessuu waan garaagaraatiif falaasamaa fi kitaabota amantii dubbisuudha hojiin kiyya. Booda mogaa inni namni irra naannee tokko gara kiyya dhufe. So harka kennachuu kiyya waraana booji'ame ta'uu kiyya qofan beekta. Kanuma qofa beekta. Garuu itti mormuudhaaf gara booddeetti deebisuudhaaf immoo dubbisaa turte. Mo'amni argamu. Galata isaa jireenya koo keessatti utuu kanan goone ta'e waan jettu qabdaa? Amma immoo hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo wangeela dhagee amanuu dhabuu kiyyatti nis nin gaabba na bilcheessuu waaqayyoo fi karaa inni keessa na dabarsuu ani yaaduuf gaabbii isaa immoo karaatti waaqayyo na hojjeteedha jeetiin haqa. Kanaaf yoon kanan goone kan hin joosilaa guyyaa wangeela dhagee jalqabaa 95 sana osoon amane gaafiin jiraan jiruuf osoon amanuu osoon hin amanin osoon turuu baadhee jee isa ture gaabbiin kiyya. Gaaffiiwwan kun namoota addanarratti fidee dubbisu waliin inuman kaasa. Sababiin isaa namoonni akka isaan yaadatan hin barbaada sababa ta'eef yookaan immoo gaabbii isaanii akka isaan dubbatan hin barbaada. Maaliif namni hin dubbatu waltajjii kanarratti immoo dhugaa dubbanna. Dhugaa hordofna jennee gati jiruuf. Dhugaa nuun hordofnu immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Inni kan biraan kabajamtoota daawwattoota keenya fuulduratti si gaafadhu gara ijoo dubbii keenyaatti hin deebina. Carraa kanatti fayyadamte nama dhiifama gaafattu yookaan immoo waan itti dhiifama gaafattu qabda. Waan balleessite yookaan immoo utuun kanarratti dhiifama gaafadhe waan jettu qabda. Aboo rakkoon kiyya warra argee ta'uu kiyya. Fuulaa fuula dubbatta. Hijaa yaadadhu. Namaan miidhees dafeetiin dhiifama gaafadha. Namni yoo na miidhees dafeetiin dhiisa. Namaan itti qabamee abaluu kummaaf kana na godhe jedhus namaan osoon dhiifama gaafadhe jedhus amma hedduun qabu. Yoo namoonni akkasii lakki Abdusalaam bakka kana na balleessitee turte jedhan ammumaan dhaqee miila kufee gaafadha. Yeroo misaan. Malee ani buluu hin danda'u hin hangarraa baadhee ta'a. Buluu hin danda'u osoo dhiifama gaafadha. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Akkuma beektan Abdusalaam namoota baha Oromiyaa keessatti jiraatan keessaa nama tokko. Isa kanaan alatti immoo fuuldura wanni baay'een isaanii dhoksaa hin qabu. Waaqayyo si haa eebbisu dhufuu keetiif. Dhugaa baay'een si galateeffadha. Amma eessa jirta? Maal hojjetaa jirta? Waldaan kee eessadha? Kanan si gaafachuu barbaada jalqaba. Eegumaan amanee bakka biraa ta'een beeku makaana Yesuus maan jira. Waldaa makaanis waldaan kee. Gullallee jira miseensummaadhaan. Tajaajilaan gara caalu amma seminaariilee akka Kingdom Passion seminaarii faan barsiisa. Leenjiilee garaagaraatti socho'een kanna isa bira darbee immoo baay'inaan waldoota kiristaanaa tajaajiluu irratti bobba'ee jira. Waggaa tokkichaa darbe kanaaf gara caalu wiikindiilee konferensiin tajaajilaan bakka garaagaraa naanna'uudha. Amma sagantaa kanaa bee boru ganama imalaan gara biraa deema. So waldoota jajjabeessuu, tajaajiltoota dadammaqsuu, dhaloota waan amma jiru kana irratti akka dammaqan godhuu irrattiin hojjedha. Garuu immoo gullalleen jira. Miseensummaan kee amanaa waldaa tokkooti. Waldaa Makaana Yesuusii waldaa amantoota Oromoo Finfinneetti miseensa taatee tajaajilaa jirta. Egaa siyaana gidduu kana miidiyaalee hawaasaati isin hordofta baay'ee irra jirta hin argina kallattii garaagaraatiin. Dookumentarii tokkotu akka addunyaatti gadhiifamee jira kan namoonni baay'een ilaalan kan namoonni baay'een dinqisiifatan yaada irratti kennanii waa'ee TB Joshua dookumentarii sana ilaalteetta atime. Dokumentaricha salaalee dokumentaricha san Shaan nugde. Dokumentarii san dura dokumentarii 6 mootorbaa kabira laaleetiin jira gaggabaabaa. Sana dura. San dura.
dookumantaricha sirnaan ilaaleera. Gaarii gootee ilaalte. Dookumantariin sun sadanuu si biratti ilaalameera akkuma kana immoo kalee gidduuma kana akkanii hordofetti gara miliyoona 4 ol ta'eera keessumaa kutaa tokkoffaansaa dookumentarii sanarratti maal agartame dhugumadha dookumantariin sun wanti barreeffame sun wanti namoonni dubbatan sun hamma dhugaadhame akka keetti. Ragaatu ukkaanfamee akka barbaadutti hin qoratamnee jeetii yaada malee dookumentarii san akka waan exaggerate godhamee hojjetametti yaadu. Hin qoratamne hin hojjetamne jeetiin inumaatu gadiin buusan baay'ee dookumentarii gabbu'aadhaa qorannoo fayyaalee qorannoo baay'ee cimaati hin goone ragaawwan akka gaariitti hin funaanamne jee yaada malee kanaa olii yakkoonni jiranii fi hammeenyi jiru. Wanti jiru jechuudha. Inni kan biraan immoo dhaabbatni dookumentarii sana hojjete BBCdha. BBC'n immoo miidiyaa addunyaa irratti baay'ee guddaadha. Chaanaalii baay'ee qaba. BBCdhaan hojjetamuun isaa akkamitti sin dinqine siinme? BBC'n kaayyoo dookumentarii namarratti hojjechuu qabaateeti meeqa hojjete seeniti viidiyocha laale himattootaatu rakkise. Himannaa gara isaa dhufe qofa irratti malee qorannoo kan gaggeesse himannaa waliigalaa uummanni Naayijeeriyaa keessa jiru qabu waldaan kiristaanaa tokkummaa waldoota kiristaanaa warra wangeelaa Naayijeeriyaa afaan qaban hin qoranne BBC'n ammallee. So BBC'n himannaa namootaa dhufe irra dhaabbateeti hojjete. BBC miidiyaa addunyaati eeyyee warra alaati. So BBC hojii wal qabsee wantoota lamaan laallaa nuti gara tokkoon secular miidiyaan kun baay'een isaanii waldaa kiristaanaa akka dhabamtuuf ergama xuraa'ummaa fi biradhumaa raawwachiisan waan qabaniif ija shakkii kanaanis waldaa kiristaanaa ta'ee jee rukutuudhaaf hojjetaa jennee ni yaanna. Garuu immoo dookumantarichi waldaa kiristaanaa wajjin waliin qabatu. So inni lammaffaatti ilaallu BBC'n miidiyaan kamilleen afaan uummataati. BBC'n yeroo garagaraatti yakkoota garagaraa hojjetaman gara miidiyaatti ni fida. So afaan uummata hanga ta'etti ija lammaffaa isa kanaan ilaala jechuudha. Waldaa kiristaanaa wajjin diinummaa qaba BBC'n hin qabu. Fakkeenyaaf nuti isaanii wajjin waliin lolle. Isaanis nu wajjin waliin lolle. Garuu as bukeetti waan tokko si kaasu. Amma as biratti mari'achuuf dhufne sababa ta'eefi waan tokko si gaafadha. BBC'n sagalee uummataa dabarse. Akkuma ta'e mitire gaaffii namootaa sanaaf deebii kenne. Sana durallee dookumentarii baay'een hojjetameera. Wanti baay'een jedhameera. Gidduu kana immoo namoonni isaa wajjin tajaajilaa turan Wiseman jedhamanis YouTube mataa isaaniitiin deebii laataniiru. React godhaniiru. Deebisaniiru wanti godhamu. Garuu BBC'n ergamni isaa hojiiwwan gaarii siigalee jedhamti waldaa keessa jiru. Wantoota gaggaarii kanaan dura riippoorti ta'uu qaban yookaan immoo kan dhaloota mancaasu balleessu waldaa kiristaanaa irratti ka'u meeqa hojjetee beeka meeqa riippoorti godhee beeka yeroo hojjetu jedhamu. Wanti miidiyaalee warra lixaatii wajjin qofa osoo hin ta'in miidiyuma addunyaarra jiru wajjin wal qabatee ilaaltu. Miidiyaan farra waldaa kiristaanaa haalatti ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yoonii fi xuraa'ummaa piroomoot godhan karaa biraatiin nu wajjin lola keessa jiran. Sababis firoomaawwan nuti walitti hin qabanneen diinummaadhaan jiraannu tokko xuraa'ummaadha. Miidiyoonni kunneen miidiyaa duuba isaanii wantoonni xuraa'an jiranidha. Garuu eenyummaa isaanii san gara biraa laallee garuu dhimma ammaan tana Jooshuwaa wajjin TB Jooshuwaatii wajjin wal qabatu karaa biraa laalla. Hogguu karaa kanaa laallu immoo TB Jooshuwaatii wajjin wal qabate BBC waldaa kiristaanaa waan tuqees waan ilaallatees hin qabu jeetii yaada. Homaa tokkoyyuu. Waldaa kiristaanaa wajjin hariiroos diinummaas hin uumne waan ammaatiin. Dhuguma dhugaa dubbatamu kana kiristaanotaaf yaadeemo waldaa kiristaanaaf yaadeemo eenyuuf jedhee hojjetere. BBC'n bar waldaa kiristaanaatiif isin hojjenne waldaa kiristaanaa irratti isin hojjenne. Kan hojjete warra yakki irra raawwatameefi. Warra yakirra raawwatameetu himannaa isaanii dhiyeeffate malee abiyyaata kiristaanii warra wangeelaa miti. Haa ta'u Abduwaanan si gaafachuu barbaadu amma wal mormiina. Wal gaafannaa wal amansiisna hin haasofna yaada keenya kaasna gatii ta'eefi dhugaadhumaan dhugaa nuu gale tokko waliif ibsina. Wal sodaa tokko malee. Anis eenyuuf iyyuu hojjedhu atis immoo eenyuun sodaattee waan dhiistu hin qabu. Kana jechuun tariitii isaan kanaaf yoo hojjete BBC'n sana duubaan waan argatu waan fayyadamu hin qabu. Hin qabu. Homaa tokkoyyuu. Sababis waldaa kiristaanaa irratti hin hojjenne waldaa kiristaanaaf hin hojjenne namoota dhuunfaadhaan ni miidhamne ja'an miidhaa namoota saaxiluu isaatiin BBC'n dookumentarii kana ispoonsara qaamonni godhan jiran eeyyee. So BBC'n bu'aa addaa kanarraa argate yoo jiraate miidhaa ilmaan namaarra ga'e saaxiluu kaayyoo miidiyaa guddaa addunyaa tokko hojjechuu qabu hojjechuu isaa qofa bu'aansaa. Haa ta'u akka kanatti fudhadhu akka kanattis yaadi. Ani garuu waan tokkoon siin jedha tariitii bu'aa BBC'n argatu qaamni kan biraa akkuma tete duuba sana jiru fayyadamuu danda'a.
namoonni amantaa namichi kuni fakkeenyaaf TB Jooshuwaan namoota baay'eedhaaf nama guddaadha. Eenyufaaf? Namoota isa hordofan. Namoota macaafa qulqulluun beeknee fi hafuura waaqayyoo of keessaa hin qabneef nama guddaa. Isaan sanaaf nama guddaadha. Tarii isaan qabatanii gara waldaa dhufanii ta'uu danda'a. Gara amantaa dhufanii ta'uu danda'a. Gara amantaa kamii? Gara amantaa kiristiyaanaa. Injiroonni akkas jedhamu. Amantaan kiristiyaanaa gara Kiristoos dhufama. Gara Kiristoos kan dhufamu Kiristoos hogguu dubbatu. Waan inni isinitti hedduun qaba ture garuu amma baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa hogguu dhufe gara dhugaa hundatti isin geessaa jee. Yeroo inni fi Kiristoos hin dhugaa baanu hafuura dhugaa gara dhugaatti nu geessa. Kanaaf Yesuus hogguu dubbatu hafuurichi sun ofirraa hin dubbatu waan ta'eef inni anarraa fuudhee dubbatu waan ta'eef ulfina naa kannaa jee. Akka sana yoo ta'u waggoota hamma kanaatiif namichi kun kiristiyaanota bakka bu'eetu beekama. Eenyutu bakka buufate? TB Jooshuwaan. Fakkeenyaaf waldoota kiristiyaanaa warra Wangeelaa Naayijeeriyaa dhaqxee ilaalte abiyyaata kiristiyaanii Naayijeriyaadhaa hin fudhattu. Tajaajiltoonni addunyaa kanarratti gurguddaa kan keessaa tokko Reenaald Boonkeedha. Boonkeen Jooshuwaan nama sobaati irraa of eegaa jechuudhaan kan dubbate waggaa 15 faa dura. Tariitii yeroo dogoggora TB Jooshuwaa kaasnee dubbannu wanna baay'eetu jira. Sigaleera waa'ee koronaa kaasuu dandeessa, waa'ee pirezidaantii mootummaa Ameerikaa kan inni dogoggore sana kaasuu dandeessa, waa'ee gamoo guddaa achi kufe sana ta'uu dandeessa. Jedhamti waan addunyaan beeku wantoota inni sobee baay'een jiru. Raajii sobduu ta'uusaa kallattii kan biraatiin immoo kanumaan durayyuu utuu simbarii gootanii dhagee natti fakkaata. Hafuura qulqulluutu na dogoggorsee jedhee nama hafuura qulqulluutti iyyuu deebii godhatudha. Sigaleeramni garuu kana hundumaa dogoggora kana hundumaa qabaate amantaa kiristiyaanaa keessatti namichi kun dhaggeeffatamaa hin turre. Eenyuun? Amantaa kiristiyaanaa kan jedhamu dhaabbatoota moo namoota dhaabbatootni waldaa kiristiyaanaatti wajjin wal qabatan akka namni kun gola isaanii ta'e gartuu isaanii ta'e fudhatan ni jiran. Namoonni akkasii fudhatan jiran. Garuu immoo dhaabbii kiristiyaanaa kamillee nama kiristiyaana ta'e kamillee gararraa ka jiru kitaaba qulqulluudha. Asirraa eegala amantaan keenya malee amantaan keenya shaakala namaarraa amantaan keenya dinqiif milikitarraa amantaan keenya barsiisota jajjaboorraa ni eegalu kitaaba qulqulluurraa eegala. Macaafa qulqulluurraa eegala. Kitaabni qulqulluun ammoo iddoo kamittillee haala kamiinillee akkanii fi namoonni bakka buutota waldaa kiristiyaanaa ta'anitti hin dhiyeessu. Bakka bu'aa waldaa kiristiyaanaa tokko hundeessaa waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan karra ijaaramte goola yookaan ta'an utubaa maagara jennu ta'ee ka jiru mataa katee Kiristoos. So kanaaf. Abduu fakkeenyaaf wantani haaluu hin dandeenye tokko namichi kuni maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii seexaneeffachaa ture miidiyaa isaa irratti. Yesuus kam? Egaa Yesuus jedhee erga waame. Yesuus isa kam? Yesuus baay'ee jira. Yaa. Kan isaan waamaniif kan amantoonni kan biraa waaman. Thank you. Yesuus kitaaba qulqulluurra jiruu fi Yesuus raajoonni bineensaa amma jiran kun yaaman matumaa tokko miti. Okay, adda addummaa isaanii Yesuus tokko ol akka jiran si argisiisuudhaaf jalqaba gara Qorontoos isa lammaffaadhaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 yogguu dhaqxu Yesuus biraa wangeela biraaf hafuura biraa jira. Yesuus jarri kun fayyadamu Yesuus isaaniin gooftoomsee warri biraa hundinuu garba isaanii ta'anidha. Yesuus inni keenya nuun garboota bilisa baasee abbaa isaatiif lubootaaf mootota kan nu godheedha. Labbaatu mangistinaa kaanaat adarragan ነው አይደለም lubootaaf mootummaa abbaa isaa kan nu godheedha. So lubummaadhaan isa jala jiraanna mootummaa isaa jala jiraanna malee mootota xixiqqoo nu gidduutti hin muudne. Yesuus inni isaan hordofan isa isaan ittiin qabatanii namoota irra mo'anidha. So Yesuus kun Yesuus isa Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti Yesuus biraa jedhamedha. So Yesuus biraa isa qofa miti Yesuus hogguu dubbatu Kiristoosonni sobaan masiileen sobaa jechuudha. Hedduun gara biyya lafaa akka dhufan macaafni qulqulluun akkuma himu Yesuus Kiristoosiin hedduun sobaa maqaa kiyyaannee dhufan jee. Maqaa kootiin hin dhufuu jedheera gooftaanis. Wangeela harka qabatanii yeroo barsiisan kan nama shawwatu jiran. Wangeela biraati wangeela. Kanaaf asiin jedhe macaafa qulqulluu qabatanii har'allee Afrikaa keessa waldoota baay'ee keessa namoota baay'eetu macaafa qulqulluu qabatee barsiisaa jira. Maqaa Yesuus waama. Kanaafan kan asiin jedhe. Kan bira achumatti erga akkas jenniiti. Waaqayyootu saaxilee waaqayyootu salphise jennee dubbachuu dandeenya Jooshuwaa. Lakki. Wantootni waaqayyoo wal qabatan roga lamaan laallaa tokko waaqayyoo sobdoota ni saaxila ni salphisa yaa. Fakkeenyaaf Jooshuwaan osoo jiru waaqayyoo biraa salphataa ture. Hafuurri waaqayyoo irraan ture. Bakka salphina jechuun bira hafuura waaqayyooti ala jiraachuu jechuudha. Inni guddaan asi. Amma fakkeenyaaf gahannama guu jennu bakka ibiddi boba'u qofa miti kan yaaduu qabnu. Waaqayyoo addaan ba'u waan dabalatuudha. Waaqayyoon adda jiraachuu. Kanaafuu asirratti warri waaqayyoo jaddabee heessa jiran
Zootee kiyoo deebistee jirta. Haa ta'u tole erga akka kana jenne egaa daawwattoonni keenya akka isaan dhaggeeffataa jiran falmaa jiran abdii guddaan qabu. Xiqqoo tokko gaa cimaadha wantichi. Sababiin isaa yeroo ammaa kana biyya lafaa kanarra maqaa isaatiin namoonni gowwoomsaan heddummataniiru. Brother sadeen walitti qabi maqaa qofa miti. Maqaa wangeelaa fi hafuura sadeen kan dogongora jiru amma. Maqaa Yesus waaman kun Yesus isa kam Yesus ilma Waaqayyoo yoo ta'e kaayyoonni gara biyya lafaa dhufeef hojii inni hojjetee fi waan inni hojjete waan nuyi taaneetu murteessa. Yesus inni isaan lallaban kan isaan fedha isaanii ittiin qabatanii guuttatan yaadaaf kaayyoo isaanii ittiin namarra tarkaanfachiisan namoonni maqaa isaatiin nama sagadanidha isaanitti. Wangeelli isaan lallaban waan biyya lafaa kana fedhiif jaalala namaa giddugala kan godhate. So ni beekama word of faith fi prosperity gospel kajaman anamma amantii sana hordofurra prosperity gospel amanurra word of faith amanurra eetistite waaqin jiru jee amanuun narrooyya isaan irra filadha yaa bargitin filadhu kana booda filannoon qabu cufeetiin jira waan ta'eef filannoon kiyya cufameera osoo filannoon ta'e prosperity gospel irra eetistummaan filadha prosperity gospel irra amanu waaqa mataa ofiiti of waaqeessan fedhii isaanii yaada isaanii garaan isaanii waaqa isaaniiti kan jedheedha so garaa kiyya waaqa godhachuurra lakki dhiphinuma waaqa hojii wal qabatu irraa bilisa ta'ee akka nama tokkotti hojjedhee jijjiiramuu caala. Hafuuricha ammaas inni isaan ittiin nama gowwoomsan laali. Waan hafuura fakkaatu, waan tajaajila hafuuraa fakkaatu, dinqii milikkita manaa dhaqee Tasaloniqee keessa lammaffaa boqonnaa 2:8 hanga 12 dubbisi. Dinqiif milikkita sobaatiin dhufaa jee hafuurichi. Hafuurri kam ni sobaa. Sanboodoo haxxummaaf gowwoomsa hundi isaan irra fidaa jira. Isaan dhugaa fudhatanii jiraachuu waan hin jaallanneef fayyina karaa Kiristoos sanitti akkaan waan hin jiraanneef jecha isaan irra hojjetu hafuura kana. So sadeen isaan ittiin nama gowwoomsan kitaabni qulqulluun sadeenuu duraan akka jiran nutti hima. Atoo gaamma Naayijeeriyaadhaas baanee Afrikaadhaas baanee biyya Itoophiyaa dhufname Oromiyaa dhufna gara naannoo keenyaatti deebina. Tajaajiltoonni biyya keenyaa raajonni namootni biyya keenya keessa jiran kanneen bakka amma uummata duratti beekaman dookumentarii kanaan ilaalutti yaadda. Jalqaba tajaajilaan biyya keenyaa hin jiru tajaajila waldaa kiristiyaanaa jira. Tajaajiltoonni biyyaa ka jennu kan warra biyya lafaa ta'anii garuu waldaa fakkaatanii jiran ni jiran. Enas barabbat. Tajaajilaan waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Barsiisaa fi qajeelfama waldaan kiristiyaanaa inni qabu hordofa. Tajaajila waldaa kiristiyaanaatti miti jirru kun so akkumatu jettee tajaajilaa biyya keenyaatti. Eenyu biyya keessa gosa hedduu jiru waan ta'eef isaan kan tajaajilanidha. Malee waldaa miti. Waldaa miti. Tajaajiltoonni waldaan kiristiyaanaa qaanoodhaan kan mirkanaa'e dogmaa ifa ta'een kan taa'e doktiriinii ifa ta'e kan qabdu waldaa ifa taateedha. Fakkeenyaaf ani doktiriiniin kiyya backgroundin kiyya luuteraawiidha. So ani makaana Yesuus. Waan kanaa ala jiru keessa hin jiraadhu. Tosana simatteetta wanti hundumtuu toora qabaa akkaataatti bulchiinsaa qabaa hiriira qaba. Mulongeel emikeesii maal hundumaa wajjin hariiroon qabu keessatti iftiheetiin waldaa of taanii wajjin obboleeyyan kiyya wajjin jiraadha nuti warra wangeelaati walitti. So warra kun immoo akkumatu jettee tajaajiltoota biyyaati malee tajaajiltoota waldaa kiristiyaanaa miti. Tajaajilaan waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Tajaajilaan biyyaa garuu biyya keessa jira. Waan biyyaaf mijjatu godha malee waan waldaan barsiistuuf gootu hin godhu. Atoo gala amma kan biyyaa isaa jennu kan waldaa kiristiyaanaa isaa jennu tajaajiltoonni amma jiran. Sigaleeramti kan biyyaas kan nuun jennu suni kanneen waldaa qaban maqaa isaaniitiin isa ta'u maqaa kennanii waldaa banatanii tajaajilaa jiran isa ta'u garuu tajaajilaa nuun bara kana keessa tajaajilaadha jennu dookumentarii kana ilaalaniiru laata jakeetti. Eeyyeen ilaalan. Tajaajilaa sababa taatee baay'ee isaanii ni ilaalan. Sababii hundumaanuu akkuma keenyaatti isaanis yoonii fi criticize godhuudhaan wantoota qeequuf qofa osoo hin tahin maqaa balleessan maqaa jiruunis ni ilaalanii gara biraatiin ammoo dogongora isaan bira jiru boroo dhoksachuuf akka isaan gargaaruuf ni ilaalan. Fakkeenyaaf TV Jooshuwaadhaan dookumentariin hojjetame kun osoo Itoophiyaa keessa finne Jooshuwaan muuxannoo karraa fudhatu jalloota hedduun as jiran. Seexaana teessanii leenjisuu kan danda'an tajaajiltoonni akka jiran beektaa biyya kana tajaajiltoonni biyyaa warri atiyyatti. Abduu waan jechaa jirtu kuni baay'ee cimaadha. Hin sodaatin. Sigaleera. Anas siima seexaanni osoo dhufee taa'ee muuxannoo karraa fudhatu jiraarra. Anuu kana godhuu danda'a ka jiru. Tajaajiltoota ta'anii. Wayyaa rabbii. Aboo nuti beeknaa bara mana hidhaa dhuunfaa qabanii gaardii dhuunfaa qabanii dandeettii qabanii waraanaa wajjin socho'aa. Namni isaanii dubbatee jiraachuu hin danda'u. Hello. Yesuus namni dubbatee ni jiraata ture. Arrabsee namni reebee ni jiraata ture. Yesuus akkas ture. Isaan maqaa mankaastee ajjeefamanidha. Miidiyaalee kana wanni ilaalaniif faawultii isaan bira jira as jiru hunduu addafanii dhoksuuf akka isaan gargaaruuf itti fayyadamuudhaaf ni ilaalanii jeena bana.
Kanaafiyyuu kan isarra caalan yakka gurguddaa kan dalagan biyya kana keessa jiru jedhanii dubbachuu dandeenya. BBCdhaaf amma afeerraan kiyyeeffaa kottaa gara Itoophiyaa mootummaa eeyyamsiisaati dookumantarii keessan safara hundarra dhaabaa jechuudha bakka ani waamicha kiyya. Sama open letter niin barreessaaf dhaabbata BBCtiif mee gara Itoophiyaadha goraa jaa nu bira jira. Kani addunyaa muuxannoo irraa fudhachuu dandeessu jalliin irraa fudhachuu danda'u. Anaatu isin qunnamsiisa. Jooshuwaa yakka hojjete yakka warra Itoophiyaa keessa jiru hojjetu amma hojjechaa jiru wajjin waliin gituun siin jechuu jira. Jooshuwaan naamusa qaba osoo isaan argite. Ela abduu wanta tokkotu jira laama. Amantoonni dookumantarii kana ilaalan jiru, tajaajiltoonni ilaalan jiru, kanneen dhagahan jiru. Siigalee kanneen homaa yaada isaan beekne waan tokko hin jiru immoo keessa jiraatan jiru. Nagaadhuma. Kanneen waldaa dhaqanii waaqayyo waaqeffatanii galan immoo hin jiru. Siigalee hasaan keenya kun garuu tarii isaan bira ga'uu danda'a. Bakka isaan waan goofiin dubbadhe. Sababa afaanii sababa maaliis ta'uu danda'a. Yeroo akkana jennu biyya kana keessa seerri jira. Siigalee jedhamti. Waldaan kiristiyaanaa tokkummaa waldootii kiristiyaanaa jira. Siigalee wanta baay'eetu jira. Namni tokko waldaa banuufillee seera hojjechuufillee wanta baay'ee keessa darba. Kana hundumaa keessa darbeetu wantoota ammati jette kana hunda kan qaban. Eeyyee. Maaltu jira seete? Amantaan isaaniitiif amantaan keenya adda adda ammas bu'uura irraa beekuu qabda. Fakkeenyaaf namni dhaqee eeyyama mootummaa irraa fudhatu maqaa moggaafatee waldaa mataa isaa banatee boordi sabsaabii isaa jaan cheermaan tahee boordii mataa isaa dhaabbatee waa hundumaa godhatee guuttatee dhaqa. Amantaa keenyarraa ala amantaa biraa eeyyama qabu mootummaa biraa qaba. Fagoon dhaqin Itoophiyaa keessatti poolisiin tokko kibba Itoophiyaatti yeroo darbe addumaan hawaasatti makiinaa poolisiif fayyadameeti Iyesuus himata aljee jedhameeti aangorraa kaafame hojiirraa reeme. Dhageeffadhu. Marsaalee hawaasaa miidiyaa irratti argatee fi hundumtuun beekame. Maal godhee? Iyesuusin dhufaa dee lallabee namichi. Makiinaa mootummaa garaagaraa fayyadamee masgiidni hin fayyadamu. Bataskaanni ortodoksii hin fayyadamu. So mootummaan namicha kana Iyesuus himata aljennaan adabee miti. Biyya warra biraa hundumaa amma Oromiyaa keessas ka jiran Itoophiyaa kutaa garaagaraa ka jiranis fudhadhu laale. Hogguu isaan sagantaan bakka tokko dhaqan poolisii 200 ajjaba. Yakki poolisiin hojii isaa isarra idileedhaa dhiisee nama dhuunfaa tokko ajjabee ooluudha moo? Poolisiin tokko yeroo tokko Iyesuus himata aljee isumayyuu dhiifama gaafatee biiroo seene dhiifamni isaa didamee ari'ame. Anaan hanga ammaa kana aarsu beektaa Itoophiyaa keessatti biyyattiin harka duriyyee warra raajiilee sobduudha akka jirtu ni beektuun raajoonni sobduun bakka dhaqan poolisii 200 ajjaba. Poolisiin tokko waan biraa yakkan hojjennu isayyuu dogongoree meeshaa mootummaa fayyadameen kana jedhee dogongoreera dhiifama jee gaafate. Xaaliyaanni dhiifama ittiin gaafate harkaa qabna kun. Isa qofaa miti gaa yeroo isaan biyya garaagaraa dhaqan motora kan mootummaatiin ni hordofamu. Argite kanaaf mootummaan argaatii akka isaanii dhiisaa naan jette mootummaan hin argu jette fakkeenyaaf dhaabbanni fayyaa Itoophiyaadha dhaabbata asooseeshinii jabaa hin qabneedha. Anaatu itti dubbata kana booda. Osoo dhaabbanni kun asooseeshinii hojjettoota fayyaadhaa jabaa qabaate dooktoriin tokko miila konkolaataan cabse simintoon hidhee maali jeessoon hidhee waa hundumaa godhee mijjeessee wallaanee hidhee ergee TV irratti irraa cabsanii dooktoriin humaan beeku jaanii namni waggaa 19 mana barumsaa ture tokko mahajimiidha humaan beeku jaamee arrabsamaadha. Dooktoricha arrabsamaadha hashlabbee barumsi galuu fi didee waldaa banate tokkoon arrabsamaa miilli hoggunii fi miilli namaa deebi'ee wanniidhaan maali kaansariidhaan hogguu miilli namaa caramu argaa jirra. So kanaafuu yakka biraa barbaaduun hin barbaachisu. Seera Itoophiyaatitti maqaa amantiitiin wayinsii godha siin milkeessa ja'anii nama guyyoomsuun yakka. Seerri keenya kabajamutti hin jiru jara kanarratti kajoodhaan seerri biyya kiyyaa. Wanti kun kabajamtoota daawwattoota keenya baay'ee bal'aadha. Keessas gadi fagoodha dubbittiin xinnoo hin jabaatti hin cimti. Isa kana egaa dhageessaniitu naannoo keessanis wanta baay'eetu geggeeffamaa jira gatii ta'ee fi isa kana bal'inaan irratti dubbanna gara fuulduraattis namoota kan biraas affeerree buruqsinee haasaa deemna dhimma kana. Mee erga hamma kana buruqsinee wantoota baay'ee gadi diiguun hin barbaachisu. Wantoota nuun jenne kun ga'uudha dheetuma yaada. Waa'ee fagoodhaa achi duuba sana inni haasa'urraa as biyya keenya keessa dhibee baay'eetu jira. Rakkina baay'eetu jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa waldaa kiristiyaanaatiin namoonni hin gowwoomfamaa oolu. Namoonni dhimma dhuunfaa isaanii raawwachaa jiru. Akkuma tamma jette immoo namni tokko
dogoggora isaatiif dhiifama gaafate dhiifamiin godhamuu fi garuu namoota meeshaa mootummaatti fayyadamanii jaroota kana deeggaraa oolan wajjin oolan yookaan immoo saanduqaa walii galanii hojii hojjetan immoo namni gaafatu hin jiru. Isa kana egaa Waaqayyo tarkaanfii numa fudhata. Waaqayyos tarkaanfii numa fudhata nuti kanaaf dubbanne. Budduseen kaayyoo gartee fayyadamuu isaa tokko kanaaf baga buddusitee atu. Egaa itti fufna abdu wanta baay'ee gaarii haasa'aa jirra. Jechuun amma kana dubbannee waa'ee isa fagoo isa dhiyoos kaasnee duka bu'ummaattis buunee sirriitti cimsinee addan baanu taanaan waan tokkoyyuu bu'aa hin buusu. Kanaafiyyuu amma amantootni jiran kallattii garaagaraatiin iddoo garaagaraatii haa dhufan. Inni tokko waldaatti dhukkuba ta'ee ta'a. Inni tokko jecha isaatiin. Inni tokko immoo achi ba'ee waldaa banee amantoota kana jeeqaa kan jiru ta'uu danda'a. Mitiiree wanta baay'eetu jira mata duree baay'ee kaasuu dandeenya. Duuka buutuun Kiristoos jira fakkeenya Kiristoos kan ta'u jennee amantoota kan biraa nagaatti dhugaa ba'uu dandeenya. Hoggunii fi waldaa kiristiyaanaa yaannu namoota gosa sadii jira. Qorontos meeshaa jalqabaa ilaaluun gahaadha. Namoonni hafuuraa jiranii manfasaa yanka jennu. Namoonni foonii jiranii sigaa yanka gandi jiru. Namoonni uumamaa fixarataawwiin jira. Sadeen waldaa tokko keessa jira. Waa'ee ayyaana isinii kan nameef Waaqayyoon ni galateeffannaa munaamin jeeti ni argite yoo ta'e boqonnaa tokko lakkoofsa afurii hanga sagal irratti hanga guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutti osoo eeggachaa jirtanii kan ayyaana keessaa isinitti ni irraatu jira. So kanneen warra kan hafuuraa ta'aniin. Akkasuma immoo waldaa keessa kan jiran namoota kan foonii warra kan foonii ta'anii jira. Maal jaa rakkinni guddaan amma isin jidduu jiru kun nama foonii qofa ta'uu keessan irraa dhufee miti jaa. Ani kan abaluuti an kaabaluuti jaanii wal qoqqooduun mana murtii warra ormaa wal dhaabuun hanga haadha buddeenaa yookaan ta'an haadha abbaa mana ofiitii wajjin deebanii gita haadhaatitti jechuudha. Wali galuutitti adeemee kan ayyaanaatiin anaa caalaa wal fixuun hamma gahuutti. Isaan kunneen hojii fooniiti. Akkasuma waan kan hundumaa warri hin amanne waan isin jidduu jiraniifiin isinitti taasaa jira. Fixarataawiyaan salaalluu jaanna kaan. So warri sadeen waliin jira. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa yeroo yaannu waldaan qaama mo'ame miti. Qaama kufees miti. Qaama dadhabees miti. Rakkinaaf dadhabbiiwwan hedduu keessatti qaama mo'atee jiraatudha. Kanaaf duuka buutonni Kiristoos ni jiran eeyyee. Egaa duuka buutonni gaariin Kiristoosiin duukaa bu'an dhugumatti amantii kiristiyaanaaf jiraatan Waaqayyoon jaalatan macaafa qulqulluu dubbifatan Waaqayyoof amanamanii fi fakkeenya gaarii ta'uu danda'an akka jiran baay'eetu naannoo keenya jira gatii ta'anii fi kanneen yartuu arginu yookaan immoo amma baay'achaa jiran jallootaan waldaan kiristiyaanaa macaafi qulqulluun dadhabeera jennee dubbachuu dandeenya. Gara xumuraattan fida abduu tajaajiltoonni gurguddoon yoo kufan yoo dogoggoran akka amma dhageenye kana maqaan TV Jooshuwaa amma addunyaatti ilaalaa jira. Salphinanni keessa ture, rakkinanni keessa ture, balleessaan ni balleessaa ture hunduma todeessa. Kan gara biyya kanaa dhufe utuu hojjetame utuu kan isaanii immoo gadi ba'ee utuu dhageenye maal gochuutu nurra jirame amantootaaf. Thank you. Ani nama hundoolaa duuka bu'ummaan anaaf barumsa qofa miti akka jireenyaati. Namoonni hogguu Kiristoos duukaa bu'an hafan. Kanaaf namoonni waan sadeen kana beekuu qaban rakkinaa fi waan gaarii waldaan keessa darbitu kam keessatti illee ni jalqabaa eenyu akka hordofan. Inni ati hordoftu gaafa kufta. Fakkeenyaaf yoo warri waldaa kiristiyaanaa keessa jiru hundi si dabalatee Yesuus Waaqaa miti jettanii deemtan kana booda Yesuus Waaqaa miti falmii joof gooftaa miti waan joof iddoon qabuun. Sababis Yesuus nuti hordofne Yesuus namoonni nu kannan miti. Hordofuudhaaf ofiisaatiif na hordofe kan nuun jedha. Namoonni eenyu akka hordofan beekuu qaban. Gaafa eenyu akka hordofan beekan waldaa yoo cufamte rakkinni hamaa yoo dhufe biyyi yoo jige ni hafan Yesuus biratti. Inni jalqaba namoonni gurguddaan hogguu kufanis xixiqqaan hogguu kufanis wanni beekuu qabnu eenyuun hordofaadha. Tokko. Inni lammaffaadha. Namooma namaa beekuu qabna. Namoonni kufan san namoonnummaan dhugaadhaa kufanii argamuu danda'an waan ta'eef tajaajiltoonni dhugaadhaa dogongoranii irraa kaatanii barumsaanis of dadhabuunis cubbuu garagaraattis kufanii argamuu waan danda'aniif qooda namummaadhaatis beekuu qabna. Inni sadaffaa addunyaan keessa jiru isaa maan kan qabame ta'uusaa beekuu qabna. Yoo waan sadeen kana beeyne inni hordofnu muudaa kan hin qabne namni nuti hordofnu immoo eeggachaadhaa kan wajjin jiraannu tajaajiltoonni gidduu jiraatan abbaa fedhee eeggachaatiin hordofa. Kitaaba qulqulluudhaan ofiis safareetiin ofirraa hin eegala malee namarraa hin eegalu waan ta'eef tajaajila jirus safara. Namoota nu tajaajilan gurguddaa jennu sanis safara. So addunyaan kun immoo addunyaa hamaan qabame ta'uusaa beekuun qaba. Yeroo sun sii galu
yoo biyyi kun jigdeeti dhaabbattee hafta. Amantii keessatti hin baana. Amantiin waan dhaalan miti. Deengadda nama tokko dhufee na arrabsee so arraba isaatiif waaqayyoon guddaan galateeffadhe. Nuti amantii haadhaaf abbaa keenya irraa dhaalleedha. Amantii maatii keenyaati. Ati garuutu guyyaa keessaatti dhufteeti amantii kana cufsiisuudhaaf ergama islaamoonni si kennan qabdala jee. Nan kolfe kakakakak godhe ni aare ni arge. Biraazaratii amantii kana haadhaaf abbaa kee irraa dhaaltee dhaala qooda lafa yookaan mana wajjin tokko siifi. Angaruu haadhaaf abbaa keeyyaan itti dhabe. Hello. Maatii itti dhabde. Haadhaaf abbaa obboleessaaf obboleettii fira wanni jaamu Abduu Salaam waggaa 12 darbeef. Inqabdu kanaan hin jenne kuma keetii warraan irraa dhaladhee jira. Sanuu abbaan kiyyaadhaan hanga biyya gootti qabalee tokko nuti. Heddummina keenya lafa guutuu jaarsi. So isaan keessa haadhaaf abbaan itti dhabeen. An haadhaaf abbaan irraan dhalle. Sababa amantiin irraa badeedhaan jechuudha. Haadhaaf abbaan itti dhabe. Waaniin kana kaasuuf sii gala yoo ta'e yeroo waan tokko ta'u beekuu qabnu eenyu hordofna jalqaba. Isa nuti hordofnu murteessa waan ta'eef. Warri nuti wajjin jiraan nu tajaajilaniif waan garaagaraa godhan namoota. Dadhabuu danda'an dogongoruu danda'an waan garaagaraa kana beekuu qabna. Addunyaan keessa jirru isa hamaan kan qabamedha. Amantii tanga shakkiinsi dhagahamu xammoo waan Jooshuwaa deengadateen namoonni dhuguma waaqayyo jiraa jiran. So Jooshuwaa hordofaa turan malee waaqayyoon hin beekan. Waan tokko siimee kan hin turuuf naannoo Awaaliyaatti na fakkaata yookaan taana xanaa taraati. Raajii tokkotu du'e waggaa 6-7 dura. Yeroo inni du'u gara waggaa 8 ni taa'ee. Miseensota isaa hedduutu bittinnaa'e. Mucaan tokko garuu isa biratti amanee isa bira ka jiraatee jira. Gaaf tokko tura keessa gullalleetti intala takka jaallatee charchi keenya waldaa amantoota Oromoo Finfinneetti na bira deddeebi'a. Nama reessisuu eegalte intallee. Abaluu nama jaamuun jaalladha. Itti fiddee dhufte. Wajjin teenyee haasofnee waldaa isatti hirmaattaa jeen gaafadhe. Eessattuu ni hirmaadhu waggaa 4 waliin hanjee. Maaliif jennaan raajii keenyaa du'e naan jee. So raajiin isaa guyyaa du'e kee mucaan maali? Dhiiseera amantiin qabu. Argitee kanaaf namootaan eenyu hordofta? Luba paastorii raajii warra maali raajii fi apostolii ofiin jedhan isa gara biraa kaaye ofiin jedhan moo haadhaaf abbaa kee warra amantii irraa dhaaltu hordofta? Brother wanni hordofuun hin eeyyamamne bantii waaqaa kana gadi Yesuus ala waan jiru tokkollee hordofuun hin eeyyamamne. Haa ta'u egaa namoonni sagantaa kana ilaaltan carraa argattanii viidiyoo kana daawwattan iji keessan ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos irraa haa ta'u. Inni yeroo hundumaa jira abbaadha eessayyuu isin irraa naqu. Lafa dhaqu qaba? Mudaa kan qabne. Mudaa kan hin qabne. Waa. Tokkichi ilmi waaqayyoo isa gadi ta'ee fi ija keessan isa irraa. Namni waan tokko si gaafadhame gara waa tokko gara xumuraatti finne dheetan dheeressaan jiran yuutuun hin beekin. Egaa dubbichatu salphaa miti. Namoota waldaa keessaa badan. Jiramti namoonni yoo hafan waldaa. Namni gaafatu jira si'ana. Hajiru hoo bakka dhaqu dhabee dhufu jira moo qabaateeti. Laal warri lixaan kufanii jenna. Warri lixaa yeroo dheeraa turan. Nuyi garuu yeroo gabaabaa kufuuf jira. Amma gaafame maali ayyaanni abboota keenyaa itti ijoolleen teenya laga yaatu kun irreechifaan dhufu. Caljee dhaqii ilaali. Charchiin keenya yerruudha. Dargaggoota keenya hedduu isaanii lagaa suuraa ka'u jiran. Iddoo dhaqan dhabanii dhufu jiran baay'een isaanii warri jiru warra badee barbaadu jetta miteeti. Warri dhufu jiru kun duuka bu'aa ta'e osoo hin ta'in baay'een isaa. Ammas hoo industiriin kubbaa miilaa, industiriin ispoortii garaagaraa, industiriin fiilmii osoo babal'ate dargaggeessa waldaan ni arganna. Egaa inni gaaffii tokko. Warra badee barbaadu inni jennu warri jiru sirnaan jiramoo haalli mijaa'uu fi dideen dhufu jira. Bakka dhaqee itti dabbaramu akka gandi jiru. Bakka itti dabbaramu dhabeeti moo kan dhufu jiru iyyaas galee fi duuka bu'aa ta'eeti. Yaa nan dubbisin. Egaa wanna baay'ee jettee wanna baay'ee kaastee tarii namoonni lafa dhaqan dhabanii sanbata waldaa kiristaanaa dhufan jiru. Akkuma sana immoo kanneen amanamanii waaqayyoon jaallatan waldaa kiristaanaa akkoo jedhanii dhufan of eeggatanii jiraatan kurnoo isaanii baasan namoonni hordofamuu qaban yoo dhukkubsatanii hafan manatti siigalee dhibeen wayii yoo irra ga'e yeroodhaa fi dadhabanii amantiitti kufanii gara booddeetti yoo jedhan tajaajiltoonni amma jiran gaafachuu qabu. Bilbilanii abaluu eessa jirta maal gochaa jirta maaliif kanaan waan takka kaniin si kaasu nama tokko du'ee wagga tokkotti hin dhagee gaaf tokko maali jedhanii warra waldee haatiitu jaartii nama guddaadhaa waheeti yeroo hunda dhufee dura ta'a bakka inni taa'u sanni beekan inni hafee ni dhabame gaaf tokko akkuma carraa tahee maaf gubinyiitiin goonu jedhanii wal mari'atanii ogguu ganda keessa kaan
abbaa baluu kajaamu bakka kana taa'aa ture gujaan hogguudha kan firallee dhabee mazzagaajaatu awwaalee jaame wagga tokko dura. Firallee dhabee. So amma hanqinni tiksummaadhaa jira eeyyee hanqinni hundi jira yaa garuu immoo isuma keessa hunduma jumlaan hin farrajnu. Kan hordofan jiru kanneen gaafatan jiru garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf bara kana keessa namoota baay'ee yeroo gaafannu akka hojii keenyaatti hir'inni sun jira. Qaawwi sun jira. Pastoral carein hin jiru. Eeyyee. Stewardshipin kufeera. Eeyyee tiksummaan jiramtii amantee bakka na gaafataa na hordofa jettee tariitii kanatti ilaalamtuyyuu kurnoosaa baaseera isa jedhu sanaan. Sooree isaa. Fireedduu qaba. Aangoo qaba. Isa sanatu. Beekamaadha. Isaan ni beekaman. Isa sanatu ilaalamanna. Kanaafiyyuu namoonni gaafachuun hordofuun abalu'eessa jira amantiitti laafeera booddeetti deebi'eera duuka buutummaa kan jenne kana. Yoo namni guddaan kufee yoo wanta tokko ta'e abbaan barbaade kufuu danda'a dadhabuu danda'a akkuma dadhabe deebi'ee jabaachuu akkuma kufe ka'uu danda'a waaqayyo isa kufe sanatti dhiyoodha isa dadhabe sana jabeessuuf itti dhiyoodha waaqayyo amma inni qalbii diddiirrateetti. Warri beekna jedhan warri dogoggoran warri har'as karaa waaqayyo irraa jaallatanii jiran qalbii diddiirratan balballi waaqayyo banaadha irreensaa diriiraadha kanaaf isa sanatti habaqatan waaqayyo araarri isaa guutuudha jenna dhumarratti tariitii gaaffii tokko si gaafadhiitan ergaa kee dhaamtaa achirratti. Abdusalaam maaliif hin fuudhu jedhu namoonni? An addunyaa lama keessa hin jiraadhe. Addunyaa fudhachuutii fi addunyaa simachuuti. Fudhachuuf simachuu. Yemawsadannaa yemaqabal alam jennaan nuti. Dura addunyaan keessa jiraanne ni ilaalta gurraatti, ni ilaalta diimtuu, ni ilaalta magaala, ni ilaalta burree, lookoo, samaayaawii hunda jira. Addunyaa kalarfuulii ta'edha. Ni lallataan intala abbaa baluu yookaan taan intala obboleettii baluu fa'aa yookaan taan intala baluu yaamtuu lallataa ni fudhatta. Kanuma. Addunyaan gammasanii gaafa siin taan immoo ni dhiista. Inni immatti dhufne immoo addunyaa filatanii ganda keessa deemanii fudhatanii miti. Yemaqabal alam noo saciif leelaanoo hakan nu qabiraati. Ati dirqama kee harka jala qabdee simatta. Fuudha kiyyaa hojii wal qabsee ifatti qabeekuu qabdu tokko akka namaatitti ani fuudhuun hin barbaada. Yeroo garaagaraa yaaduun na bira ni jira. Garuu immoo beekuu ka qabdu karaa nuyi keessa darbinu keessa waan yaada waaqayyoo alan ta'u. Yeroo tokko yaalii guddaa ifa bee xumurame jaame fuudhaaf godheetiin ture. Garuu waaqayyoo siin oolcha jaa karaa nama garaagaraa yoo san keessa annaan galle waan ta'eef hin beekne siinis ni heerumtee amma dhalaas godhattee jireenya sii jiraatti. Ture irraanfadhe moonticha. Laal waaqayyoo nu caalaa nuuf beeka. Nu immoo filannoo ulaagaa dogongoraatiin wantoota garaagaraa biyya lafaa keessatti namni filatu garaagaraatiin sababan ta'in yaada waaqayyoon faalleessin malee fuudhuu dhabuun keenyaas qulqulluudha. Garuu immoo naaf ati xiqqoo adda adda beekami. Ati gammachiisuuf waan jiraattu an gammachiisu waan hin jiraadhu adda adda. Ati maqaan kee gammachiisi. Garuu warri fuudhee haadha manaa isaa gammachiisuuf warri fuudhee gooftaa isaanii gammachiisuuf jiraatan jaa. Isuma keessaa beekaa sagalee waaqayyoo waan qulqulluu godhe waan ifate waan gaarii godhe tokko gaa'ila. Dargaggeessi kiristaanaa bakka kanatti laaffachuun qabu. Caljii ulaagaan ta'anis baasuun qabu. Dargaggoonni kaka'anii fuudhaaf kaka'umsa argisanii fuudhuu qaban itti namana. Kan kiyyaa immoo kan siime anaa fuudhuuf jiisa dinaafeen gara gooftaa dhufee wagga 12 garas. Ani amma gara 40 siquttiin jira ishee 30 fi waa keessaan jira. 30 walakkaa isaa irratti argaan badde. Dhangadaan feesbuukii irratti fattiin kaa'e wagga 37. Wagga 12 gaafa dura gaafaan amanii wagga 12 gaafaan amanuu fuudhuuf qophiirraan ture. Already ani wagga 18 takkaan fuudhuuf intalli eeyyisuma kiyyaanaaf laalamtee turte. Maatiin nama fuudhisa bira biyya keenyatti. Wagga 20 gaafaan gahuu haftuu akka dhiiraatti lakkaa'ame. 25 gaafaan ta'u haatitti yabdii kutatteeti warra na booda fuusisuu seente. Aadaa kana keessaa aadaarraa afaanirraa lagarraa Yesuus nama furaa mire reediim nu godhe soggunii fi si waajjan hogguu gara ofiitiin nu fidummoo. Yesuusii fi ana keessaa filadhu jettee intalti. Wagga 5 gabbare intalatti san. So wagga 5 kufee kee. Ani gaa Yesuusin amane Yesuus amante kanaaf ana filadhu jette. Yesuusin filadhe. Gostii fi maatiin teessee nuuf Yesuus keessaa filadhu jette. Lakki ani Yesuusin filadhee jeetiin manaa bee. Gosaa fi maatii keessaa beekera. Ni dhufte intalti. Anaaf Yesuus keessaa filadhu jette. Giifti haati manaa haftee ni jirti. Yesuus garuu kabiraa jiru itti citeera. Tokkichuma kana kan naa ife kana.
yoo siif wanniin an qabu jiraate Iyyasuusin dhugaa ba'uudha. Kunoo Iyyasuusitti amani jeenitiin haa abduu anaafiyati waliif nun qoonneettee nageetteettee adda baane. Ani har'a kaniin jiraadhu jireenya fedha Waaqayyoo ta'e akka ta'e beeka. Abdusalaam ejjituudha naan hin jaanii. Abdusalaam hattuudha naan hin jaanii. Abdusalaam sobduudha jaanii nan reebanii. Abdusalaam Iyyasuusuma jaaniitiin akka na jibban safara. So akkasittiin dhiisee. So an silaama mucaa waggaa 11tiin qaba jechuudha. Kaadhimaanti yeroo sanii mucaa waggaa 11 qabdi waan ta'eef. Amma. So garuu immoo maali? Ka Waaqayyootiitu caale. Haa ta'ugaa. Egaa namoonni utuma mata duree garaagaraa kaasnee dubbannu utuu ishee kana immoo gaafatee jedhan hin dhibanii tariitii immoo kan Waaqayyoo. Intalli siin jaalladhee ishee jiraattee dhuftu. Carraa kanatti egaa kan Waaqayyoo ishee qopheessee kan Waaqayyoo qopheessee fidee sii kenne. An kaadhima siin qabu. Isatu kenne. Kaadhima siin qabu. Kaadhima siin qabu. Dhageessaniitti. Isa isin dalgan hubatina warricha irraa dhiisaa. Egaa Waaqayyo yeroo isaatti nuufis Waaqayyo yeroo isaatti kan inni qopheessee yaada garaasaa akka jiraannuu fi lammaffaa immoo amanamummaa caalaa sii kenna Waaqayyo duratti akka ati dammaqxu kan humna sii taatu kan si jajjabeessitu kan sii kadhattu kan si qopheessitu Waaqayyo akka sii kennu abdii guddaan qaba amantii guddaan qaba. Egaa dhumarratti erga wal agarreeti akka tajaajilaa tokkotti akka nama garaa Kiristoosiin qabutti akka nama yeroo hundumaa dammaqee fuula Waaqayyo dura deddeebi'ee tajaajilu tokkotti amantoota yeroo ammaa viidiyoo kana daawwataniini ergaa yoo qabaatteetti achumaan immoo budduseetii waan gaarii budduffadhaa sabiskaayibii godhaa jedhime. Thank you. Ani amantootaaf qofa dhaamsa kiyya duriis biyyaaf ergaan qaba malee dhaamsa hin qabu. Biyya ergatti himna. Waaqayyo biyyi tun garana deemti jaa akkana godhaa akkas godhaa jenna. Warra biyya bulchuu fi warra biyya lafaa keessa jiruunis warra ala jiruunis Iyyasuus dhaqaati waan jeef ergaadha. Ergaa warra saniif dhaamsi amantootaaf qabu yoo jiraate saba kiyya amantoonni Gooftaa Yesuus Kiristoositti amantan warri lammaffaa dhalatan warri mana Waaqayyoo keessa jirtan dhaamsiin ani isinii qabu isa kana. Wantoonni hundinuu akka amma jirutti nafu. Akkuma argitan wanti jijjiiramaan jirre addunyaa keessa hin jiru. Mana amantaa keessa jijjiiramaa jira, dinagdee biyyaarra jijjiiramaa jira, hawaasummaan jijjiiramee jira, siyaasni jijjiirameera, waan hundinuu jijjiiramaa jira. Kan hin jijjiiramne tokko Iyyasuus. Kaleessa oguu nu yaamu akkuma jiru arraas jira. Inni hin jijjiiramne. Kanaaf jireenya keessan eenyutti illee kannina Iyyasuus kannadhaa jiraadhaa dhaamsa jiruun qaba. Jireenya keessan nama kannuun guyyaa namoonni san kufan guyyaa namoonni san karaarraa kaatan badiinsaaf du'a isiniif fida. Jireenya keessan Iyyasuus kannuun garuu guyyaa biyyi badu guyyaa biyyitu hafiinsa fida. Dhaamsa kiyya guddaan yeroo hunda bakka hunda dhaammadhu Iyyasuus dhiyoonni dhufa waan ta'eef of qopheessa. Yoo inni mul'ina takka jeetti dhufuunsaa kan turu ta'e nuti immoo ni dhaqna. Lameen keessaa tokko dhufuusaaf dhaquun keenyaas wal qixan bira fudhatama qaba. As jiraannus achi jiraannus Iyyasuus dura akkamitti akka dhaabbannutti yaannu. Guyyaa dhufaatii gooftaatitti guyyaa gara gooftaa dhaquu keenyaatti haala keessa jirru hundumaa keessatti ijaaf abdii keenya Iyyasuusirra keenyee jabaannee amantii taa dhaabbannu. Wantoonni raafamni jiru sobni jiru ittuma fufa amanaa. Garuu immoo isin eenyu jakkatti fuftan filadhaa akka jedhu dhaamsa kiyya. So egaan kana dhaamee booda guddisee jaa warri kun waan kone seenaawwan jirurraa wantoota ta'erraa waldaa kiristaanaa keessa waan jirurraa waa budduu isinaa jedhan warri Harargee mastii jennaan mastii jennaan buddusee isaan jaantun waan akka buukoo faatti qoda buukoo keessaa waraabdaniitis nuti qoda buukoon jennu baarree jenna warri Harargeedhaan jajjabaadhu ishee kanaanis mastii jenna mastiidhaan irraa buddusanii jiran akka isaan jedhanii yookaan ta'an akka nuti jennutti irraa hammaaranii jiran qabamutti. Buddusee subscribe like godha. Wanni itti aanu immoo buddusee yeroo garagaraa nama garagaraa fidee seenaawwan gaarii irraa akka buddusuuf atis jabaadhu. So nuyi abdiin kiyya yaadee kiyya akeeki gaariin akka obboleessaa siif qabu yoo jiraate waan buddusiturraa gara waan hammaartu guddaatti darbi. Miidiyaan kun YouTube qofa osoo hin ta'in TVdhaan akka dhufu abdii qabna. Gaazexeessaa taate YouTube qofa irratti isiniif. Baay'ee ulfaadhu abdu. Baay'ee galatoomii yeroo kee laattee dhufteen wajjin dabarsuu keetiif maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godheensi galateeffadha. Buddusee irratti dhuftee waan si harka jiru tokko waan nu qooddeef kabajamtoota daawwattoota keenyaaf waan buddusiteef waan beekturra guddaa godheensi galateeffadha. Ulfaadhu barri kee hafee halalisuu milkaa'insiin jedha. Galatoomii.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan Buddusee TV irraa isiniif dhiyaatu guyyaa irraa kana fakkaata ture. Abduu wajjin dhugaa nuuf galee dhugaa hubanne tokko kan isiniif buddoksuu qabnu kan isiniif qooduu qabnu tokko isiniif dhiyeessineerra kanarraa waan gaarii akkasiin argattan akkasiin jajjabaattan akkasiin yaaddan abdii guddaan qaba. Egaa yeroo taanitu eenyuun qabadhe isiniif dhiyaadhu eenyuun maal isiniif gaafadhu yaada qabdan nuuf barreessaa koomantii irratti akkuma kana immoo sabiskiraayibii godhaa maatii ta'a sheerii godhaa adaraa keessan lakkoofsa bilbilaa keenya isiniif keenya nuuf bilbilaa kanneen waldaa kiristiyaanaa wajjin wal qabatee miidhamatu jira yaadatu jira kanarratti dubbachuun barbaada jettan hundumtuu nu qunnamuu dandeessu yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e aan gammachiisummataa boranaan ture nagaa waaqayyootiin jiraadha.